Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhagahamaatee jira. Magaalaa Finfinneetti barsiiftuun takka barattuu ishee hojii manee hin hojjenne jechuudhaan reebicha irratti raawwatteen seera jala oolfamuun dhagahamee jira. Oduu biyya keessaa kanaa fi kanneen biroo yoo isin biraan geenyu, oduu biyya alaatiin ammoo dhimma albuuda Yukureenii fi Ameerikaan walii mallatteessaa jiranii fi kanneen birootis kan isin biraan geenyu taha. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jecha oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannetti kallattiidhaan dabarra. Kanaan dura boordiin filannoo biyyaalessaa akka hin sochoone yeroodhaaf kan dhorkee fi ji'oota 3 keessatti yaa'ii waliigalaa akka waamu kan hubachiise adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF raawwii hojii ji'oota 6 fi kallattii egeree irratti mari'achaa jiraachuu gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu beeksisee jira. Yeroon boordii filannoo kennameef xumuruun guyyoota muraasa qofa kan hafu yommuu ta'u, yeroo kana keessatti TPLF yaa'ii waliigalaa yoo hin waamne boordiin beekamtii bifa addaatiin kan TPLFif kenne akka irraa haquu beeksisee tureera. Gareen TPLF kun kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu gama isaaniitiin TPLF lammata akka jaarmiyaa haaraatti akka hin galmoofne beekamtii duraan TPLF qabu akka isaaf deebi'u gaafachaa jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad gama isaaniitiin murtiin boordii filannoo kabajuun dirqama ta'uu ibsuun kun yoo hin taasifamne gara waraanaatti deebi'uu malla jechuudhaan kanaan dura akeekkachiisa biraa kennuun ni yaadatama. Dhimma Sinoodosii guyyaa kaleessaa isin biraan geenne hordofee guyyaa har'aatis ibsi biraa baheetii kan inni jiru. Paappaasiin hangafni kutaa lallaba Shawaa Lixaa kan gidduu kana duulli irratti baname Abuuna Gabriel mooraa mana lubummaa waliigalaa mana isaanii keessaa akka hin baane ugguramuu maddeen garaagaraa dubbachaa jiru. Gochaa kana finxaaleeyyii sabaa kan mana lubummaa waliigalaa fi Sinoodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa dahatantu raawwachaa jira jechuunis ibsi himee jira. Gareen finxaaleeyyii sabummaa leellisan Bataskaanatti kan hammatan yookaan kan dahatan abbootii sabummaan isaanii Oromoo ta'an irratti duula walirraa hin cinne gaggeessaa jiraachuus dubbatamaatii kan inni jiru. Kutaa lallaba Shawaa Lixaa dabalatee amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa keessa jiraniifi biyya lallaba Oromiyaa keessa jiraatan gocha Abuuna Gabriel irratti raawwatame kana cimsanii balaaleffachuu jalqabanii jiru. Barsiistuun hojii manee hin hojjenne jechuudhaan barattuu haala hin malleen adabde to'annoo seeraa jala oolte. Biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka beeksisetti Finfinneetti kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Salaam Bar Qamat jedhamutti barattuu kutaa lammaffaa ati hojii manee kee hin hojjenne jechuudhaan haala hin malleen adabde irratti tarkaanfii seeraa fudhatame jedhan. Biiroon barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee waa'ee taatee kanaa odeeffannoo erga argateen tarkaanfii hatattamaa fudhachuu isaa himee jira. Battalumatti hordoffii cimaa godheen barsiistuun kunis to'annoo seeraa jala ooluun kan ibsame yommuu ta'u, dhimmichi seeraan akka ilaalamu hojjechaa jiraachuu biirichi toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti katabanii jiru. Barattuun miidhamte kun erga yaala argattee booda fayyaa gaarii akka qabduu fi barnoota isheetti akka deebitee itti fuftus himameetii kan inni jiru. Manni marii ministeerota lammiileen alaa qabeenya hin sochoone akka dhuunfatan murteessee ture. Manni maree ministeerota Itoophiyaa hojii isaa guyyaa kaleessaa taa'een dhimmoota irratti mari'atee murteesse keessaa tokko mirga qabeenya horachuu lammiilee biyya alaa akka dhorgamee ture yeroo ammaa kana deebiseera jechuun dubbatanii jiran. Kaabineen ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadin lammiileen biyya alaa qabeenya hin sochoone akka horatan heeyyamuuf wixinee seeraa qophaa'e irratti mari'achuudhaan raggaasisaniiru. Waajjirri ministeera muummee gabaasa baaseen wixineen ragga'e kun lammiileen alaa lafaa argachuu misoomsuun isaanii investimentii jajjabeessaadha jedha. Kuni ammoo misooma damee manneen jireenyaa yookaan riil isteetii kan jedhamus kan dabalatu ta'a. Madaala fedhii fi dhiheessii manneen jireenyaa eegsisuu fi lammiileedhaaf carraa hojii uumuudhaaf faayidaa qabu guddaa tahuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u, kanarraa kahuun wixineen kun akka raggaasifame ibsan. Gama kaaniin wixinee hanga qaraxa oomishaalee miseensota zoonii daldalaa bilisaa Afrikaa irra kaahamu murteessuudhaaf bahes kan raggaasise tahuu ifa godhanii jiru. Oduu biyya alaatti yoo dabarru, Israa'el balaa ibiddaa bosonaa ishee mudate ittisuudhaaf deeggarsa idil addunyaa gaafachuu jalqabde. Israa'el balaa ibiddaa hamaa naannoo magaalaa Yerusaalemitti mudate ittisuudhaaf deeggarsa idil addunyaa gaafachuun itti fufteerti. Sababa ibidda bosonaa kanaanis daandiiwwan hedduun kan cufaman yommuu ta'u, ibiddichi naannoo magaalaa Yerusaalemitti babal'achuu isaatiin jiraattonni naannoo sana gadhiisanii akka baqatan ajajni kennameetiin jira. Kanaan dura Gaazaadhaaf ajaja yeroo kennan jiraattonni akka baqatan yoo ta'u,
yeroo ammaa kana biyya isaanii keessatti ajajni baqattummaa baheetiin jira. Ibiddi kun sababa haala qilleensaa mijataa hin taaneen babal'achaa jiraachuun kan himame yommuu ta'u, ittistoonni balaa ibiddaa bosonaa kana to'achuudhaaf hojjechaa akka jiran garuu dubbataniiru. Ministeerri ittisaa Israa'el biyyattiin labsii hatattamaa biyyaalessaa labseera jechuun ifatti yoo dubbatan, ibidda bosonaa kana ittisuudhaaf hawaasni idil addunyaa hundi deeggarsa nuuf godhaa maaloo jechuun jala dubbataniiru. Israa'el roobii darbe ibidda bosonaa ka'e ittisuudhaaf gargaarsa gaafatteef Itaaliin xiyyaarota ibidda dhaamsan 3 erguun ishee jalqabaa taateef jirti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu kaabinee isaatiin ibiddi kun akka magaalaa Yerusaalem hin seenne jechuudhaan akeekkachiisa cimaa kennanii jiru. Benjaamin Netanyaahuu kaabinee isaanii yeroo walitti qabanii mariisisanii akeekkachiisa kana itti kennanitti miira rifannaa fi miirri aarii fuula isaanii irraa mul'achuu miidiyaaleen addunyaa garaagaraa wal harkaa fuudhuun itti qoosuu jalqabanii jiru. Biyya Israa'el keessatti yeroo ammaa magaalota dabalatee ibiddi bosonaa kun guyyootaaf itti fufee kan inni jiru yommuu ta'u, deeggarsi idil addunyaa akka isaaniif barbaachisu irra deebiidhaan himachaa jiru. Biyya michuu ishee kan taate Ameerikaan garuu hanga ammaatti deeggarsi ergitee fi yaadni kennite tokkollee kan hin jirredha. Inumaayyuu imaammanni Doonaald Tiraamp kanaan dura dhimmoota biyyoota alaa yookaan biyyoota addunyaa osoo hin taane dhimma Ameerikaa qofa ta'uu kan dubbate yommuu ta'u, biyya akka Israa'el michuu ishee cimtuu taateef hanga ammaatti deeggarsa tokkollee erguun isee hin hafne. Oduu biraatiin biyyoonni akka Masrii, Chaayinaa fi Israa'el Ameerikaa wal dhiibutti kahan jechuun gabaasni biraa bahe. Masrii fi Chaayinaan shaakala waraanaa waloo yeroo jalqabaatiif naannoo daangaa Israa'elitti eegaluu isaanii ifoomeera. Tibbana shaakala waraanaa kun Eagles of Civilization 2025 jedhamee kan moggaafame yommuu ta'u, buufata xiyyaaraa Wadi Abirush kan sulula Suez irraa gara dhihaatti argamutti tokko jedhe. Shaakala xiyyaarota waraanaa gahee hedduu of keessaa qabu kun hanga walakkeessa caamsaa keessa kan itti fufu ta'us dubbatamee jira. Biyyoonni kunneen shaakala addaa kan xiyyaarota waraanaa hedduu keessattuu kan xiyyaara waraanaa Chaayinaa G10C, xiyyaarota akeekkachiisaa dursaa AG500 fi xiyyaarota waraanaa MiG-29 Masrii kan of keessatti hammate ta'uunis ajaa'ibsiisee jira. Ministeerri Raashiyaa ittisa biyyaa Masrii ibsa kenneen biyyoonni lamaan tooftaa waraanaa ittiin kanneen muuxannoo wal jijjiiruun tumsa isaanii guddifatanidha jechuun dubbateera. Ministeerri Raayyaa ittisaa biyyaa Chaayinaa wal amantaa fi tumsa wal guddisuu bu'aa guddaadha jechuun yoo dubbatu, kana hordofuun lakkoofsi loltoota Masrii naannoo daangaa Israa'elitti buufata dabalataa dhufuun wal dhabdee Israa'elii fi Masrii gidduu jiru hammeessaa jira jechuunis qondaaltonni ittisaa Israa'el mataa dhukkubbiitti taheera jechuun gabaasaaleen akka Reuters fi BBC katabaa jiru. Masriin qaxxaamura Raafaa Gaazaa fi Israa'el gidduutti naannawa koriidara irraan Masrii jabaachuu kan qabdu yookaan kan hin liqeeffamneefidha jechuun Israa'el dubbataarti. Shaakala waraanaa amma Chaayinaa waliin taasisaa jiran kunis waliigaltee nagahaa Masrii fi Israa'el gidduu jiru kan cabsu ta'uun kan labsame yommuu ta'u, Masriin deeggarsa waraanaa guddaa kan gootu Ameerikaan aarii guddaa keessa jirti jechuunis dubbatamaa jira. Ameerikaan Masriidhaaf yeroo garagaraatti doolaara Ameerikaa biiliyoonaan lakkaa'amu waggaa waggaadhaan kan ramaddu yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu Masriin shaakala waraanaa Chaayinaa waliin tokko jirtiirti. Gocha biyyoota lamaanii kana kan aarse bulchiinsi Doonaald Tiraamp kana booda Ameerikaan dooniiwwan daldalaa isii karaa bishaanii addunyaa irratti barbaachisaa ta'e Suez Kanaal keessa socho'aniif kaffaltii tokkollee akka hin kaffalle beeksiseetiin jira. Sulula kana waggaatti galii doolaara Ameerikaa biiliyoona 9.2 ol kan argamsiisu yommuu ta'u, kana bilisaan itti fayyadama jechuudhaan fayyadama guddaa kan taate Ameerikaan hordofuun Masriin doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 doonii Ameerikaa irraa argattu akka dhabsiise yookaan akka dabarsite hin kennine jechuunis ibsaniitiin jiru. Gama Masriitiin garuu hanga ammaatti deebii kanaaf wanti kenname tokkollee kan hin jirre yommuu ta'u, Masriin garuu yoo bilisaan Suez Kaanaalii kana keessa dooniiwwan Ameerikaa dabarsite doolaara hedduu akka dhabdu amma beeksifamaatii kan inni jiru. Ameerikaanis yoo tahee kana yoo gootem biyyoonni biroo akka dheekkamsa itti kaasanis kan beekamudha. Ameerikaan qoqqobbii neetworkii bittaa misaa'elaa baalastikii Iraan irratti xiyyeeffate keette. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubioon akka himetti qoqqobbii toora bittaa misaa'elaa baalastikii Iraan irratti xiyyeeffate kaahuu beeksisanii jiru. Ameerikaan dhaabbilee Iraanii fi Chaayinaa keessa jiraatan 6 kanneen akka koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa kan jedhaman bakka bu'uudhaan meeshaa misaa'ela baalastikii sochoosuu bitatan irratti qoqqobbii cimaa kaaheetii kan isaan jiran.
Akka qondaaltonni Ameerikaa jedhanitti qoqqobbiin kun neetworkii keemikaala soodiyem perkilooreetii fi daayoktil seebaakeetii Chaayinaa irraa gara Iraanitti gurguramuuf haala mijeesse jedhame irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, sagantaa misaa'ila baalaastikii Iraan jeequudhaaf kan baay'ee kaayeffatedha jechuunis dubbatamaa jira. Ibsi ministeera mallaqaa Iskoot Beesant kennaniin dandeettii misaa'ilaa fi meeshaa waraanaa biroo Iraan guddataa dhufuun meeshaalee Ameerikaa yookaan nageenya Ameerikaa fi michoota ishii balaadhaaf saaxila jechuun dubbateera. Keessattuu michoota Ameerikaa kanneen baha giddugaleessaa fi baha fagoo keessa jiran irratti Iraanii fi Kooriyaan kaabaa mataa bowwoo ta'uun kan beekamudha. Akkasumas baha giddugaleessaa keessatti tasgabbii dhabuu akka fiduu fi babal'achuun teeknooloojiiwwan kanneenii waliigaltee idil addunyaa kan cabsudha jechuun warri Ameerikaa quba qabaa jiru. Ajjechaan Kaashmir olloota Nikularaa hidhatan lamaan mudatetti kan galche yommuu ta'u, rakkoo kana garuu karaa nagahaatiin akka hiikkatan dubbatamaa jira. Kaashmir bulchiinsa Hindiin bultu keessatti hawwata turizimii Himaaliyaatti namoota 26 hidhattootaan ajjeefaman guyyaa tokko booda Hindiyaan Paakistaan irratti waraana tarkaanfii fudhatte. Tarkaanfiiwwan kanneeniin daandiin gurguddoon biyyoota lamaan walitti fidu cufamuu, waliigalteen bishaan qooddachuu adda cituu, dippiloomaatota biyya ari'uu fi abbootii viizaa Paakistaan tokko sa'aatii 48 keessatti akka biyyaa bahan ajajuunis kan keessatti dabalamedha. Qondaaltonni Paakistaan haleellaa kana keessatti gahee biyyattiin qabdu haalaniin deebii kennuudhaaf kan karoorfatan yommuu ta'u, deebii isaas yeroo muraasa keessatti kennaniiti kan isaan turan. Ameerikaan gama isheetiin rakkoo isaanii akka waliigalteedhaan yookaan jaarsummaadhaan fixatan dhaamaa kan jirtu yommuu ta'u, yoo kun hin ta'in ammoo wanti nu gahe hin jiru jechuudhaan dubbataa jiru. Garee warra Doonaald Tiraamp dhimma biyyoota alaa irratti rakkoo kan hin qabne yommuu ta'u, yeroo ammaa kana rakkoo isaanii waliigalteedhaan yoo hin filatin Ameerikaa dubbiin kun hin galchu jechuun barreessaa jiru. Ameerikaa fi Yukureen qabeenya uumamaa qoodachuuf walii mallatteessan. Yukureenii fi Ameerikaan qabeenya uumamaa Yukureen qabdu qoodachuudhaaf akkasumas Ameerikaan tasgabbii Yukureen mirkaneessuu irratti xiyyeeffachuu irratti walii mallatteessaniiru. Waliigaltee kana ilaalchisee White House United States qabeenya Ameerikaan kan Yukureeniin waliin qoodaman kana Yukureen irraa faayidaa diinagdee argatti jechuunis katabeera. Dabaluun ammoo US Yukureen irraa bilisa nagahaa qabeettii akka taatuuf birmadummaan ishee kan qabdu akka taatuuf gahee ishee ni baati jechuun dubbataa jiru. Amma waliigaltee kanaa keessaa tokko gurgurtaa mineraalotaa fi anniisaa Yukureen irraa gara Ameerikaatti taasifamudha. Soomaaliyaan bulchiinsa Somaalilaand waliin hariiroo cimaa kan qabdu Taayiwaan irra uggura balallii kaa'uun Taayiwaan balaaleffatte. Ministeerri dhimma alaa Taayiwaan akka ibsetti namoonni paaspoortii Taayiwaan qaban gara Soomaaliyaatti imaluus tahim karaa Soomaaliyaa darbuun dhorkamanii jiran. Kunis torbee darbee abbaan taayitaa aviyeeshinii Soomaaliyaa erga ajaja kennee boodadha. Soomaaliyaan hanga yoonaa waa'ee uggura balallii kanaa irratti yaada kan hin kennine yommuu ta'u, Somaalilaandis gama isheetiin yaada osoo hin kennin haftiirti. Chaayinaa irraa adda baatee kan of bulchitu Taayiwaan Soomaaliyaa irraa adda baatee kan of bulchitu Somaalilaand waliin hariiroo cimaa qabdi. Kun ammoo tarkaanfii Soomaaliyaan namoota paaspoortii Taayiwaan qaban irratti fudhattee jalqaba sababa ta'eera jechuunis dubbatamaa jira. Taayiwaanii fi Somaalilaand bara 2020 bulchiinsa isaanii keessatti imbaasii waliif bananiin kun ammoo Chaayinaa fi Soomaaliyaa baay'ee mufachiise. Abbaan taayitaa aviyeeshinii Soomaaliyaa dhoorkaan kun eebla 30 irraa akka hojiitti hiikamu kan hime yommuu ta'u, ministeerri dhimma alaa Taayiwaan hanga Soomaaliyaan tarkaanfii ishee kana kaastutti namoonni paaspoortii Taayiwaan qaban gara Soomaaliyaa imaluu irraa akka of qusatanis akeekkachiifteerti. Chaayinaan ammoo tarkaanfii Soomaaliyaa kana akka simatte kan ibsaa jirtuu fi dubbi himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Guo Jiakun oggurri Soomaaliyaan keessa kun tarkaanfii sirriidha jechuun jajee jira. Soomaaliyaan qajeeltuu Chaayinaan tokko jedhu faana ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu ishee kan mul'isudha jedhaniiru. Taayiwaan heera mataa ishee qabdi, filannoo idilee kan isheen geggeessituu fi kan ofiin of bulchitu yoo ta'u, bulchiinsi Soomaaliyaan kiyya jettu Somaalilaandis kanaan kan wal fakkaatudha. Chaayinaan ammoo Taayiwaan qaama ishee ta'uu kan ibsituu fi Soomaaliyaanis Somaalilaand qaama kooti jechuun kan irratti mormitudha. Yoo barbaachisaa ta'e humna fayyadamuudhaan odolatti kana of jalatti akka deebistu Chaayinaan yeroo garagaraatti dhaadannoo fi doorsisanii keetti. Bulchiinsi Ziyaad Barree erga kufee booda bara 1991 adda bahuun of bulchuu kan eegalte Somaalilaand akkuma Taayiwaan filannoo mataa ishee geggeessuudhaan hanga ammaatti of bulchaa jirti. Yoo xiqqaate waggoota 33 ol kan of bulchaa jirtu ta'uun himama. Soomaaliyaanis ammallee bulchiinsa Somaalilaand kana akka qaama isheetti kan ilaaltuu fi walabummaa isheetiif kan hin kenninedha. Dhihoo kana bulchiinsi kun Itoophiyaa wajjin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu ishee hordofee Soomaaliyaan kan balaaleffattee fi gaanfa Afrikaa keessatti rakkoo hamaa uumee turuun ni yaadatama.